Kalloo Miidiyaa. Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Qophii ayyaana Irreechaa ilaalchisuun qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra. Qophicha gadumaatti nu waliin turaa jecha qophichi kunooti. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee kaleessa haala ho'aa ta'een kabajamaa ture. Irreechi hora Saarsadii ammoo guyyaa irraa kabajamaa ooluu isaatu himame. Ayyaana Irreechaa bara kanaa wanti adda taasisu ilmaan Oromoo hedduun bakka garaa garaa irraa walitti dhufuun alatti qaama miidhamaan utuu hin hafin irratti argamuu isaati. Sirna Irreechaa kana irratti dubartiin mucaa dugdatti baattee deemtu argamteetti. Kunis hanga uummanni Oromoo ayyaana isaa kanaaf kabajaa fi qooda qabaataa akka jiruuf agarsiiftuudha jedhame. Ayyaana Irreechaa ilaalchisuun miidiyaaleen idil-addunyaa kaleessaa qabanii gabaasaa jiran. Miidiyaaleen turistoota biyya alaa wabeeffachuun gabaasa garaa garaa qopheessaniiru. ENN akka gabaasetti turistoonni biyya alaa ayyaana Irreechaa irratti argaman baay'ee dinqisiifachuu isaanii himeera. Turistoonni biyya alaa Irreecha hora Finfinnee ayyaana sirna galateeffannaa Oromoo kabajan kunneen ayyaanichi halluu adda addaa akka qabu simboo nama hawwatuun faayamedha jedhaniiru. Profeesarri lammii Ayirlaand Niikeel Maayikii'oo dhugaatti ayyaanichi baay'ee akka isa dinqisiise Gaazeexee Pilaasitti himan. Profeesarri Ayirlaand kun ayyaanichi gatii aadaa fi hawaasummaa dhugaan qabu namatti agarsiisaa jedhan. Akkuma kana ayyaana Irreechaa kana yeroo jalqabaaf kan hirmaate lammiin Ingilizii Tiim Kool uffannaa aadaa ilmaan Oromoo uffatanii ayyaanicha irratti argamaniin qalbiin isaa akka booji'ame hime. Turistoonni lameen kunneen ayyaanichi sadarkaa addunyaatti ayyaana guddaaf hawwataa ta'uu isaa ENN'tti himaniiru. Itti dabaluunis turistoonni idil-addunyaa gara Itoophiyaa dhufanii ayyaana Irreechaa kana akka daawwatan aadaaf duudhaa uffannaa hawaasa Oromoo miidhaginni isaa qalbii namaa harkisu kan akka daawwatan waamicha dhiyeessan. Lammiileen biyya alaa Irreecha kana irratti hirmaatan keessaa namni yeroo lammaffaaf ayyaana kana kabajaa jiru Profeesar Niiseen ayyaanichi yeroo irraa gara yerootti dabalaa fi fooyya'aa akka jiru hime. Kana malees misoomni magaalaa Finfinnee fooyya'insa agarsiisaa jira jedhe. Irreechi hangam aadaan Oromoo badhaadhaa ta'uu agarsiisa akka jedhan Profeesar Niiseen qaamni dhimmi ilaallatu aadaa ayyaana Irreechaa kana addunyaa guutuutti akka beeksisu dhaaman. Irreecha kabajuuf yeroo jalqabaaf biyya Ingilizii irraa akka dhufe Tiim Kool taateewwan argeen akka hawwatame ibseera. Irreecha deeggaruu fi kunuunsuun hambaa aadaa isaa jabeessuun dhaloota dhufuuf dabarsuuf tattaaffiin taasifamuu akka qabu Tiim Kool ibsan. Turistoonni kunneen dhaamsi isaanii kan wal fakkaatu yoo ta'u, ayyaanni Irreechaa guddaaf hawwataa akka ta'e sadarkaa addunyaatti ol guddachuu akka qabu dhaamu. Hirmaataan lammii Yuugaandaa Jo'eel Obeertaan gama isaatiin ayyaanichi tokkummaan waliin ta'anii kabajuun waliin bareeduu irratti akkasuma aadaa guddisuu keessatti shoora olaanaa bahataa jedhan. Kana malees madda turizimii ta'ee akka guddatu taasisuuf barbaachisaa akka ta'e lammii Yuugaandaa kun himan. Akkuma kana hirmaattota Irreechaa turistoota dubartootaa keessaa tokko kataate Shaamii Voolkaan gama isheetiin ayyaanichi nagaa, jaalalaa fi obbolummaa guddisuuf humna guddaa akka qabu ta'uu isaa himte. Sirna ho'aa fi jaallatamaa kana irraa qooda fudhachuu isheettis akka gammadde himteetti. Aadde Shaamii Voolkaan ayyaanicha jijjiirama ammayyaa waliin magaalaa Finfinnee wal simsiisuun sadarkaa idil-addunyaatti guddisuun barbaachisaa akka ta'e dhaamte. Turistoonni yaada isaanii laatan hedduun ayyaanni Irreechaa hawwattummaa akka qabuu fi ayyaana furtuu tokkummaa uummataa ta'ee tajaajilu akka ta'e dubbatu. Ayyaanichi icciitii jaalalaa gadi fagoo qabatee akka jiru ta'uu isaa irra deddeebiin dubbatan. Itti dabaluunis keessummoonni idil-addunyaa ayyaana Irreechaa akka kabajaa jiraniif aadaa Oromoo kan nama ajaa'ibsiisu qofaa osoo hin taane humna hawaasa abbaa Afrikaa tokkoomsuu danda'u akka qabu ta'uu isaa hubachuuni jedhan. Kanaaf ayyaanni kun walitti dhufeenya uummata abbaa Afrikaa damee hawaasummaa, dinagdee fi turizimii cimsuuf murteessaa ta'uu isaa himaniiru. Uffanni aadaa fi sirboonni ayyaanicha irratti agarsiifaman tokkummaa uummataa kan agarsiisan ta'uu Shaamiin hubachiisaniiru. Ayyaana kana waliin Finfinneen saffisaan guddachaa akka jiru akeekteetti. Biyyoonni biroos guddina fakkeenyummaa magaalattii keessatti mul'atu irraa akka baratan gorsite. Jo'eel Obeertaan ayyaana galateeffannaa irratti argamuun gammachuu isaa ibsuun ayyaanni kun gatii aadaa guddaa ta'e akka qabu ibsan. Itti dabaluunis ayyaanni kun ayyaana hariiroo uummata abbaa Afrikaa cimsu ta'uu isaa dubbate. Akkuma kana Associated Press gabaasa dhimma kana ilaalchisee baaseen uummanni kumaatamaan lakkaa'aman ayyaana Irreechaa kabajuuf walitti qabamaniiru jechuun mata duree qabatee ba'e. Ardii Afrikaa bahaatti ayyaanni galateeffannaa Waaqaa waggaa waggaan saba guddicha Oromoon uffannaa aadaa irra caalaa adii ta'e uffachuun kabajamu magaalaa guddoo biyyattii Finfinneetti sanbata kaleessaa kabajameera jechuun Associated Press ibseera. Ayyaanni Irreechaa akka kabajamu Waaqayyo
isa Oromoon Waaqa jedhee waamu galateeffachuudha jedha. Gariin ammas waaqeffannaa aadaa ka Waaqayyoon waaqeffachuu ta'e kana jabeessaa akka jiran hime. Madda oduu miidiyaa idil addunyaa kanaaf yaada kan kennan Shawaa Lixaa irraa ayyaanicha irratti hirmaataa akka turan abbaan gadaa Azmaachi Fooroo irreechi duudhaa barbaachisaa hawaasni Oromoo qabudha jedhan. Ayyaanni irreecha kana kabajuuf Waaqa isa nu uume Waaqa hundumaa olii galateeffachuuf akka ta'e himan. Uummata Itoophiyaa miliyoona 130tti dhiyaatu keessaa tilmaamaan harka 3 bakka bu'u uummanni Oromoo ayyaana waggaa kana nagaa fi tokkummaa lallabuuf itti fayyadamaa akka jiru Associated Press dhimma irreecha kanaa dinqisiifatee gabaaseera. Hirmaattota ayyaana irreechaa keessaa tokko ka ta'an abbaa hoteelaa ka ta'an Roobiyaa Biimaam namni waggaa 35 ayyaanni irreechaa ayyaana galateeffannaa gosoota Oromoo hundaan kabajamu ka tokkummaa Oromoo jabeessudha jechuun Associated Pressitti himan. Ayyaanni irreechaa bara 2016 gara hokkoraatti ce'uun dhiibbaa guddaa geessaa akka ture ka yaadachiisu gabaasichi. Isaan asitti magaalaa Finfinneetti nageenyi bakkatti akka deebi'e Associated Press gabaasa isaa keessatti caqase. Ta'us akka gabaasichaatti guutummaatti nageenyi Finfinnee amansiisaadha ka jedhu qeeqxonni mootummaa hin fudhatan. Ayyaanni irreechaa bara 2016 mootummaa federaalaa mormuutti erga ce'een booda hirmaattota irraa namoonni 50 ol du'aniiru jechuun waan ture yaadachiisuun Associated Press gabaaseera. Associated Press akkana jedhu malee bara 2016 keessa dhukaasa waraana wayyaaneen irreecha Bishooftuu irratti taasifameen obbolaan lamaan dabalatee ilmaan Oromoo 700 ol ta'an du'uu isaaniitu amanama. Ayyaanni irreechaa sirna Waaqa galateeffatu qofaa utuu hin taane sirna biyya bulchu kan uummataaf hin taane bakka kaasuuf humna akka qabu Associated Press cimsee ibseera. Ayyaanichi sirna abbaa irreef gara jabeessa ta'e wayyaanee bakka kaasuu danda'uun amma hooggansa haaraa dhalcheera jedha. Abiyyi Ahimad aangoo amma argateef ayyaanni irreechaa bu'uura akka ta'eef itti kakaasu miidiyaaleen idil addunyaa kun gaggeessaa Oromoo keessaa dhalatee Itoophiyaa bulchaa jirudha jechuun ibseera. Qeeqxonni siyaasaa addatti qabsaa'onni Oromoo muummee ministeera Itoophiyaa ammaaf ilaalcha Oromummaa jedhu hin laatan. Inumaa Piroofeesar Asaffaa Jaallataa Oromummaa jechuun ilaalcha jechuun ibsa kennaniin Oromoo keessaa dhalachuun Oromoo akka nama hin taasifne himu. Gocha Abiyyi Ahimad gocha finxaalaa Waaqan humnoota Habashaa akka ta'etti ibsu. Bulchiinsi Abiyyi ammaas ajandaa humnoota Amaaraa tarkaanfachiisuuf ka deemu qabsoo Oromoo gufachiisuuf bacancarsuuf kan hojjetu ta'uu isaa ibsu. Kuta'ee Associated Press gabaasa isaatiin ayyaana irreechaa ilaalchisuun ergaa baga geessanii muummee ministeera Itoophiyaa wabeeffachuun gabaasa hojjeteen biyyattiin wayita hidha guddicha Abbayyaa eebbisiiftetti ayyaana kana kabajachuun gammachuu dachaa taa'isa jechuu isaa yaadachiiseera. Associated Press ayyaana irreechaa fi Abiyyi Ahimad walitti hidhuuf kan yaale yoo ta'u hariiroon hawaasa Oromoo fi muummee ministeera Itoophiyaa ammaa gidduu jiru bal'aa akka ta'etti ibsuu yaale. Gabaasichi akkanaa ibsu malee hawaasni Oromoo harki caalaa yeroo ammaa kanatti Abiyyi Ahimad deggara ilaalchi jedhu hagas mara fudhatama akka qabu miti. Bakkeewwan hedduutti haleellaa waraanni mootummaa raawwatan jeequmsi sirnichi dhalcheen goolamni hammaataan adeemaa akka jiru himama. Haala akkanaa keessatti Abiyyi uummata Oromoo biraa deeggarsa qaba jechuun fudhataman qabu. Dhimma ayyaana irreechaa ilaalchisuun gabaasichi itti fufee hawwattummaan ayyaanichaa hanga olaanaa ta'uu ibseera. Magaalaa guddittii Finfinnee irraa kiiloomeetira 20 fagaattee kan argamtu magaala xiqqoo Sabbataa irraa jaarsi Laggasee Abdisaalem jedhaman irreechi ayyaana milkii jaalalaa fi nagaati. Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane Afrikaa hundaaf addunyaaf hundaaf nagaa kadhannaa jedhan. Jeemsi Joordaan turistiin Ameerikaa irraa dhufe yeroo jalqabaaf ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu hime. Akka turistii tokkootti aadaa jireenyaa fi namoota baay'ee ayyaana irreechaa irratti argamuun na hawwataa jedha. Akkuma kana ayyaana ajaa'ibaa ta'e natti mul'atee jedha. Artisti beekamaan lammii Itoophiyaa naannoo kibba Itoophiyaa Jiinkaa irraa dhufe Taarikuu Gaankaasii. Oromoon harki caalaan kanaan dura bara Minilik, Haayila Sillaasee fi Dargii dabalatee aangaa'otaan mirga duudhaa isaa guddifachuu fi beeksisuu dhorkamee turuu isaas artistiin kun yaadachiisa. Qabsoo dheeraa fi wareegama ammana hin jedhamne kaffaluun ayyaanni irreechaadhuma bara 1990mootaa keessa yeroo Dargiin kuffifametti deebi'ee ka'uu isaas yaadachiiseera. Umar Alii namni jedhamu namni waggaa 60 uffata aadaa Oromoo uffatee ayyaanicha irratti argame miidhaginaan qalbii daawwattootaa hatu isaas miidiyaan kun ibseera. Waggaa 150 Oromoon aadaa isaa ibsachuu dhorkamee ture. Haaromsi waggaa 6 dura ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimadiin godhame amma garuu Finfinnee keessatti irreecha akka kabajuu fi aadaa isaa akka ibsatu isa dandeesseera jedha Umar Alii. Jiraataan magaalaa Finfinnee Kataayyaa Suuf Roobii aadaa kana abbootii keenya irraa dhaalle.
guddifnee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabnaa jedhaniiru. Amma Abiyyi hoogganaa Oromoo biyyattii isa jalqabaa ta'uu isaatiin Oromoon hedduun aadaa isaa dagaagsuuf humna caalu argateera jedha gabaasni Associated Press. Gabaasichi akkanaa jedhu malee qeeqxonni siyaasaa mootummaa Abiyyi hoogganaa Oromooti ilaalcha jedhu hin fudhatan. Inumaa Abiyyi humna hamaa sirnoota darban caalaa Oromoo dararu kan waan hunda siyaasaaf oolfatu jechuun qeequ. Ayyaana Irreechaa kanallee Abiyyi siyaasaaf oolfataa jira ka jedhan mormitoonni dabballee mootummaa fi kaadiree qofti akka ayyaaneffatu taasisuun harka ofii keessa galfateera jechuun qeequ. Dubbii isaanii tibbanaan Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi Dr. Ittaanaa Habtee ayyaanni Irreechaa harka muummee ministeera Itoophiyaa jala galuu isaa ibsaa turan. Kaardiin dursee qophaa'ee miseensota paartiif deeggartoota isaa qofaaf laatamee aanaa hanga godinaatti caasaan mootummaa ayyaana kana irratti argamee akka dhuunfatu taasifame jechuun qeequ. Kanaafis ayyaanicha irratti uummanni sagalee dhageessifachuuf hireen isaa akka dhiphatetti kaasu. Sagalee bilisummaa Oromoo miidiyaa waggoota dheeraaf Oromoo tajaajilaa jiru. Irreessi irree Oromooti meeshaa dantaa siyaasaaf hin oolle, eenyummaa fi Oromummaa calaqqisu, mallattoo nagaa, tokkummaa fi eenyummaa saba bal'aa Oromooti jechuun gabaaseera. Malkaa dirree tokkummaa fi jaalala uummata Oromooti. Irreechi guyyaa galataa abdii boruu fi mallattoo hafuura tokkummaa uummata Oromooti jedha gabaasni isaa baa'oo. Maxxansa Irreechi irree Oromooti jedhu kanaan sagaleen bilisummaa Oromoo irreechi mallattoo aadaa, eenyummaa fi tokkummaa saba Oromooti. Irreechi birraa yeroo itti aanaan aanteen firaa fi maatiin baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan jechuun marga jiidhaa qabatanii malkaatti ba'uun uumama isaanii qabatanii uumaa isaa kadhatan waqtii galataatii jedheera. Waqtii galataa baga ayyaana Irreechaa birraa bara 2025 isiin ga'e walumaan nu ga'e ka jedhu Saabaa'oon irreecha siyaasaaf oolfachuun dogoggora ta'uu isaa ibseera. Oromoo biratti irreechi aadaa ganamaa calaqqee duudhaa fi ooda Oromoo mallattoo Oromummaatii jedha. Oromoon amantii kamuu haa hordofu malee irreecha akka aadaa ofiitti fudhatee mallattoo Oromummaa waloo fi eenyummaa ofii godhatee gamtaan kabajataa akka jiru Saabaa'oon ibse. Uummanni Oromoo gaanfa Afrikaa keessaa hortee kush burqaa diimokiraasii ammayyaa sirna mataa isaa qabu sirna gadaan bulu uummata guddaadha jedha Saabaa'oon. Sirna gadaa aadaa, duudhaa fi safuu Oromoo tiksee eenyummaa fi walqixxummaa sabaa fi sablammootaa calaqqisiise waliin jireenya hawaasummaa cimsuun sirna baraa baraan jiraataa turedha jedha. Sirna gadaa keessatti tokkummaa fi eenyummaa Oromummaa calaqqisiisuun irreechi calaqqee Oromummaa, nagaa, obbolummaa fi tokkummaa saba Oromoo akka ta'e miidiyaan qabsoo Oromoo kun himeera. Irreechi bara dheeraaf cunqursaa mootummoota abbaa irree Itoophiyaa jalatti danqamee Oromoon wal arguun dhorkame. Dhiibbaa fi dhiittaan diinaa itti hammaatu aadaa isaa alagaan dhowwame osoo hin dhiisin bakkaa bakkatti Oromoon dhoksaan 5, 10, 50, 100 walitti dhufuun irreecha itti fufsiisee asiin ka'ee jedha. Mallattoo eenyummaa ofii tikfachuu fi aadaa ofii akka inni isin hubachiisaa jedheera. Waldaan wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa fi Addi Bilisummaa Oromoo aadaa kana tiksuu fi deebisuu keessatti wareegama ulfaataa baasuu isaanii Saabaa'oo yaadachiiseera. Gootonni Oromoo hedduun miseensota ABO fi waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa Oromummaaf jecha hidhaman, ajjeefaman, qe'ee isaanii irratti doorsifaman, mana isaaniitii baqatan hedduu ta'us yaadachiise. Har'a irreechi Oromoo miliyoonotaan kabajamu kun wareegama qaamaa qalbii ulfaataan bakka har'aa ga'uu isaas yaadachiisa. Uummanni Oromoo bal'aan har'a yeroo calaqqee aadaa fi duudhaa Oromoo irreecha waloon kabaju, ilmaan Oromoo wareegama qaamaa qalbii hanga lubbuu baasuun guyyaa kanaan nu ga'an yaadannaa jedha. Addatti seenaa yeroo dhiyoo ka ta'e Sanbata Gurraacha Onkoloolessa 2 bara 2016 gaafa guyyaa dilbataa bakka tokkotti irreeffattoonni 700 ol ta'an irreecha aadaa ganamaa isaanii osoo kabajachaa jiranii sirna gaafsa naannuman yaadanna akka jedhu maxxansisaa ABO laalaa ture kana yaadachiiseera. Har'a irreechi diinaan uggurame as ga'e wareegama ulfaataa ilmaan Oromoo murtoo fi kutatootiin itti irraa aanameera jedha. Guyyaa seena qabeessa kanarra gaafa Oromoon ba'ee miliyoonotaan kabajataa jiru kanatti murni afaan qawween biyya bulchaa turee fi jiru bu'aa siyaasaa ofii qofaaf dhimma itti ba'uu yaalaa akka jedhu Saabaa'oon dogoggora gaafatamummaa seenaa jalaa nama hin baasne ta'uu isaa hima. Irreechi eenyummaa Oromoo, duudhaa fi aadaa Oromoo ganamaati malee dantaa siyaasaaf kan dhimma itti ba'an miti. Abbootiin gadaa fi hayyoonni Oromoo irreechi mallattoo Oromummaa waloo ta'uu hubachuun dirqama Oromummaa isaanii baachuu qabu jedha. Irreechi aadaa, eenyummaa fi Oromummaa saba bal'aa Oromoo calaqqisuun dhalootaa dhalootatti dabarfamuu qaba. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa fi addunyaanis irreechi akka mallattoo Oromummaatti hubachuu qabu jedha. Irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisuuf
nagaa fi tokkummaa agarsiisuuf addunyaa duratti mallattoo saba Oromoo akka ta'e ifatti waloon beeksisuun dirqama hunda keenyaati jedhe. Kanaaf irreessi irree Oromoo meeshaa dantaa siyaasaaf hin oolle eenyummaa fi Oromummaa calaqqisu mallattoo nagaa tokkummaa fi eenyummaa saba bal'aa Oromooti jedheera. OBN ammoo irreechi kan Itoophiyaa hundaati jechuun kaleessa gabaasaa tureera. Gabaasa dogoggoraa OBN gabaasaa oole kana namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa irraan qeeqaa turaniiru. Associated Press gabaasa isaa keessatti Abiyyi Oromoo keessaa bayaa jedhu malee hawaasicha keessaa kanneen ba'an muraasaan qeeqamaa akka jirus caqaseera. Haqa, bilisummaa fi dagaagina aadaaf dhaloonni wareegama kaffalus kaayyoon Oromoo irra caalaan ammallee bulchiinsa Abiyyi jalatti tuffatamee gara cinaatti dhiibamaa jira jechuun ogeessi saayinsii hawaasaa ganna 36 Qaafa Warquu himeera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad qabsoof gaaffiin Oromoo akka waan deebii argateetti fakkeessee suuraa sobaa uumuuf yaalaa dhugaa irraa fagaateera jechuun Qaafan Warquu Associated Pressitti himeera. TRT Afrikaan akka gabaasetti ammoo sirni ayyaana irreecha galateeffannaa waaqaa ayyaana biyyattii keessaa isa guddaa akka ta'e magaalaa Finfinneetti kabajamee ooleera jedha. Ayyaanni irreechaa bifa duudhaa isaa eeggateen kaleessa hora Finfinneetti kabajamee oole. Oromiyaa kutaalee kaan keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ayyaana kana kabajataa ooluu isaa viidiyoon bahe mul'iseera. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessa socho'an ayyaana kana kaleessa kabajatanii akka oolan himame. Ayyaana irreechaa kana irratti waraanni mootummaa namoota hedduu hidhaa akka turan gabaafameera. Inumaa namoota uffata suuraa Haacaaluu ofirraa qabu uffatan qabanii hidhu jechuun kaleessa gabaafamaa ooleera. Jawaar Mohaammed waa'ee hidhaa dargaggoota kanaa irratti yaada feesbuuk isaa gubbaatti katabeen Finfinnee fi Bishooftuuttis ijoollee wayyaa suuraa Haacaaluu qabu uffatanii irreecha dhaqan hidhaa akka jiran nagaa jirra. Suuraan Haacaaluu akkamii akka ta'e jechuun gaafate. Itti fufees kubaala gummaa daangaa darbee dhaka jedhu Jawaar uummanni nagaan irreeffatee haa galuu dhiisaa jechuun ergaa isaa dabarseera. Ayyaana kana irratti kan argaman dargaggoonni Oromoo hedduun dhiichisa isaaniin ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marrootuu faarsanii viidiyoon agarsiisu mul'ateera. Akkuma kana waraana bilisummaa Oromoo dargaggoonni walitti naanna'anii faarsan viidiyoon qoodameera. Ayyaanichi wayita kabajamu waa'ee wabootuun kaafamin hafee kan hin beekne uummanni ayyaana kana irratti jaalala waraana isaaf qabu agarsiisaa tureera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa qophiin nuti dhimma ayyaana irreechaa qabannee dhiyaanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.